Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kunni iyyuut gabayaa tuubii jechuudha. Gabayaan tuubii akkuma beekamu turtii ji'oota sadiin darban duratti meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman gatii isaanii fi iddootti argama isaa hunda isin biraan gahaa kan ture jechaadha. Egaa sababa jeequmsa biyya keenya keessatti uumamee fi rakkinoota garaagaraatiin kan wal qabate ji'oota sadii fi information tokkollee osoo hin kennini wal quunnamtiin jidduu keenyaaf keessan jiru sababa garaagaraatiin addaan citee jira jechaadha. Egaa guyyaa har'aa irraa jalqabee odeeffannoowwan barbaachisu wantoota isin barbaachisan akkuma kana dura baratame isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurree jira jechaadha. Kanaaf warroonni nu eegaa turtan gara keessaatiin warroonni na gaafataa turtan kun guyyaa har'aa gara keessan deebi'ee jira. Warroonni lakkoofsa kiyya argachuu dhabuu irraa nu gaafachuu dhabdanii fi odeeffannoo asirraa argachuu dhabdaniitiin hanga har'aatitti rakkachaa kan jirtanii fi gurra qartanii kan nu eegaa jirtan kun guyyaa har'aa deebinee jirra jechaadha. Kanaaf baga nagaa walitti deebinee isiniin jira. Kanaaf guyyaa har'aa irraa jalqabe wantoota isin beekuu qabdan meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman gatii isaanii fi iddoo inni itti argamu iddoo isin jirtanittis akka isinii dhufuuf haala isaa hundaa isinii mijeessuudhaaf qophii keenya xumurree jira jechaadha. Kanaaf warroonni yeroo jalqabaatiif gara gabayaa YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaati. YouTube keenya waliif share godhaati viidiyoolee kennin daawwadhaa wantoota irraa argachuu qabdan hunda irraa ni argattan jedheetiin yaada. Kanaaf guyyaa har'aasi akkuma kana dura meeshaa Itoophiyaa keessatti argamu tokko kan namoonni hedduun kana dura na gaafachaa turtanii fi warroonni gabayaa tuub keessatti nu dhabdanii shaashee tuubirraan yookaan abdiisaa tuubirraan nu gaafachaa turtanii gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan meeshaa tokko qabadhee gara keessanitti isiniif dhufee jira jechaadha. Innis siliindarri Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal fakkaata kan jedhu gatii isaa wajjin isinii qabadhee dhufeera jechaadha. Kanaaf meeshaa isaa fi gaazni yoo keessaa dhumate meeqaan akka guutamuu fi ka'umsa isaa mootuu meeshaa isaa waliin gaaza yookaan bishaan qabatee kan jiru meeqaan jira yeroo keessaa dhumate ammoo meeqaan guutachuu dandeenya kan jedhu information isaa guutuu qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Kanaaf ammas irra deebi'uun baga nagaa walitti deebine isin jedha. Kanaaf meeshaan ammas isin jedha kun siliindarri Itoophiyaa keessatti iddoo kamittuyyuu argachuu dandeettanii yoo bilbiltanis iddoo barbaaddanitti isinii dhufuu ni danda'ama jechaadha. Kanaaf lakkoofsa isaanii fuula iskiriinii irra isiniif ka'a. Lakkoofsa fuula iskiriinii irra jiru kanaan bilbiltanii yoo jettani meeshaa kana haaluma salphaan isiniif dhufuu danda'a. Warroonni kana dura ammoo meeshaa kana qabaattanii itti fayyadamaa jirtani meeshaa akkuma qabdanitti ta'e gaazii isaa itti guuttachuu yoo barbaaddani dhufanii isiniif guutuu hin danda'an yookaan ammoo magaalaa naannoo keessanitti dhiyoo jiru yookaan ammoo mana gurgurtaa meeshaa kana yoo dhaxxani isiniif guutamuu ni danda'a gatii amma ani isinitti himu kanaan jechaadha. Kanaaf jalqaba isaa irratti gatii isaatitti yoo seenne sadarkaa lamaan jira. Xiqqaa fi guddaa jedhameeti beekama. Inni xiqqaani liitirii 12 fi inni guddaan ammoo liitirii 25 jechaadha. Kana olis jira garuu nyaata ittiin tolchuudhaaf isa kanneen lamaanitti itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kanaaf mana nyaataa fi mana jireenyaa keenyattis itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kanaaf inni liitirii 12 kun jalqaba isaa meeshaa waliin bitachuu yoo barbaaddan akka amma fuula iskiriinii irratti argaa jirtan kana jechaadha. Bitachuu yoo barbaaddan qarshii 1,700 yoo qopheessitan meeshaa kana waliin bitachuu dandeettan jechaadha. Inni kun mana keessan keessatti itti kan fayyadamtan yoo ta'e ammoo ji'a tokko ol isiniif turuu danda'a jechaadha. Isa jalqaba waliin bittan kana gaaza kana osoo hin xumurin ji'a tokko ol itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Yeroo inni fixe ammoo bilbiltanii yookaan ammoo iddoo dura bittan san dhaxxanii isa keessaa fixan kennitanii fi kaayyoo fudhattan ammoo tuyyuu bishaan isaa isinii kan guutamuun qarshii 650 qofaanii jechaadha. Yeroo jalqaba bittan qarshii 1,700 erga waggaa tokko booda yookaan ji'a tokko itti fayyadamtanii jettanii ji'a tokko olis turuu danda'a. Akkaataa itti fayyadama keessaniitiin mana nyaataa keessattis itti fayyadamuu dandeettanii mana jireenya keessanitti itti fayyadamuu dandeettanii erga fixxanii booda qarshii 650 qofa kafaltanii jechaadha. Yeroo inni fixuu fi yeroo inni fixu qofatti yoo guuttattan jechaadha. Inni liitirii 12 kana fakkaata haalli isaa. Inni liitirii 25 kan amma argaa jirtan kana jechaadha. Inni ammoo tuyyuu jalqaba isaa bitachuu yoo barbaaddan qarshii 4,500 yoo qopheessitan meeshacha isaa waliin bitachuu dandeettanii. Warroonni kana dura qabdan ammoo itti fayyadamaa jirtanii qarshii qarshii 1,100 fi 200 yoo kafaltanii itti guuttachuu dandeettanii jechaadha. Isa hin qabne fudhatanii isa qabu isinii kennuu danda'an waan ta'eef jalqaba isaa bitachuu yoo barbaaddan qarshii 4,500 guuttachuu dandeettan jechaadha. Iddoo durarraa bittan saniin erga inni fixee booda ammoo tuyyuu dhaxxanii qarshii 1,200 yoo kafaltanii
isiniif guutamuu danda'a jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee tokko guddaadha jechaadha. Warroonni mana nyaataa keessatti itti fayyadamuu barbaadan iddoowwan garagaraatti itti fayyadamuu barbaadan ja lama ol turuu danda'a jechaadha. Mana jireenyaa keessatti ammoo tuyyuu mana nyaataa kan hin taane jechaadha. Kun ammoo tuyyuu haala gabaa akkaataa fayyadama keessanii irratti hundaa'a yeroo dheeraa turuu danda'a. Gatiin isaas hedduu tokko madaalawaadha jechaadha. Argachuudhaaf ammoo tuyyuu lakkoofsa fuula iskiriinii irra argitan kanaan bilbiltanii bitachuu dandeettan iddoo isin jirtanitti isinii dhufuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf ammoo tuyyuu warri lakkoofsa kanaan bilbiluun isinii hin mijanne ammoo iddoo magaalaawwan isinitti dhiyoo jiran magaalaa Oromiyaa keessatti argaman yookaan Itoophiyaa keessatti argaman guutuu isaa hundattuu yoo barbaadan haaluma salphaan argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf odeeffannoon kennaa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma hangammaa hordofaa jirtanii wantoota gaafii isinitti ta'e fi koomentiis nurra hanqusatinaati laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa. Kanaaf hanga viidiyoo biraatti tolitti bilutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Baay'ee.